isa lammaffaa eega maqaa jijjiirradhee booddee walii galtee sanada raawwii waajjira wajjiniin kanan waraqaa irratti hojjedhu sana isa asirrattan hojjetadha. Kunoo maal jedha? Hojiilee hojjetamuuf karoorfaman. Hojiilee hojjetamuuf karoorfatan fakkeenyaaf ani deeggarsa kompiitaraa, deeggarsa laaptooppii, deeggarsa hubannoo laachuu ምናምን jedheen tarreessa. Amma garuu kan wal nu fakkeessuun hojjechuu barbaada. Fakkeenyaaf karoora baafachuu, qopheessuu. Kan jedhuu fi waardiyyaa qulqulleessituu. Shaakallii waan ta'eef hundumti keenyayyuu waanuma isa ulfaatiin isaa kana persentii duwwaa tuqaa 5 yookaan tuqaa 25 kunoo ulfaatiin asii karoora irraa dhufa. Waan hundumtuu nama gitasaa karoorasaa beekuutu kana hojjetachuu danda'a. Dura hojiin koo maaliini? Ginni koo maaliini? Isa jedhu abbaatu intanaa ammaaf garuu karoorri yaa kana deemsa waan ta'eef tokko ta'a baay'inni lakkoofsaanii amma qulqulleessu waardiyyaas kanani eeggadhu waajjira koo sa'aatii 8 gidduun hojjedhu sana waan ta'eef tokkoon jedha. Kanan qulqulleessus bakka hin jiru yoo ta'e fakkeenyaaf jechuudha. Kanammoo sa'aatii odoon sa'a jedhee sa'aatii karoora hojjechuuf sa'aatiin 8 badaa hin barbaachisu garuu haa ta'u kan waggaa yoo ta'e fakkeenyaaf jechuudha. Sa'aatii ammas fakkeenyaaf 8 odoo jennee 8 odoo jennee Intire sa'aatii persentii dhibba qulqullina hin raawwadhu. Qarshii duwwaa hir'isuu waan ta'eef karaa akkasiitiin hojii koo isa waraqata irratti dura akka cheeklistiitti jiru sana asirratti kompiitara keessa galchuudha. Wanti haaraa hojjennu homtuun isuma dura waraqata irra ture san as keessatti galfannaa isa hojjennu seef gochuu hirraanfachuu hin qabu.